أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتنا في هردفتوتا النوب الجديد هندا قبينتون قبي خفلان بروتي عرّا خسموتا غغاري خبجمو لما قبلني دفني أبو قماتي في أبو قماني سنفو أبو قماتي را إيقلا. السلام عليكم أبو قماتي. وعليكم السلام ورحمة الله. نجامي Fayyaadhaan nagaa sadii. أكس دقا خسموتا خنياس زياري جرا أبو قماتي را إيقلا أبو قماتي وجي تفتي غاري. Ammaan tana an kanas ittiin yaadee jiru nabee fulan disan an garuu haa jennu haa dhisnu dhalataa baadiyyaa jiraata magaalaa keessan ta'uu hin beekamaadha. Garuu ammoo ittiin daldallee qondaas naannoo Affaar jaamtu magaalaa akkaan barbadaa keessatti ilaalle. Iyyi namti isaan haala namtudha. Garuu warraan kanaan nama daawwitii dhiisitii daawwitii nuuf ilaalle. Garuu warraan kanaan kaameraa alluuruu jadiitiin akkatti addunyaa irratti galaksee addunyaa ilaaluu kana hedduun itti gammade. Seenaatti jallee kan barbaaddan waa'ee jimaa qamaatii keessatti waa'een raqqamuu eegale. Kana hunda wajjin babal'iseen isinii hima. Sanumaafuu amma tana wal baruudhaaf ammaa kiyya qamaatii jedhama. Obbo Qamaatii irraa dhaggeeffannee jirra. Obbo hin qamaanii dabarraa. Obbo hin qamaanii wajjin turtii gaarii. Akkuma beekamu maqaan kiyya obbo hin qamaaniin jedhama. Garuu anis durii hin qamaa ture. Garuu waan itti dhiiseen qabaa. Kanallee booda kanan isin himu ta'a. Iddoon dhaloota kiyyaa gaara mul'ataa jedhama. Iddoo yeroo ammaan tana ispaaltiin seenaa jirtu jechuudha. Tun hundi baadiyyummaa isii agarsiisti. Akkanaan baadiyyaa keessa daladdee fi guddataa magaalaa Jijjigaa akkanaan ta'es namoota beekaa. Gamanamaanuu karaa gaazexeessatti dabarsaa. Haa egaa obboon qamaaniin akkana jee ispaaltiin amma seenuu jirti jee ispaaltiin amma seenuuf gammachuu akkamitti dhagahame duraan akkam turtan duraan magaalaa akkamii dhaqachuu jirtan gaafii jettuu si kaasuu barbaade amma ispaaltiin hin jirtu duraan amma seenuu jirti seenuu isiitiif gammachuu akkamitti dhagahame moo gaddaa si dhagahame. Dhugaa keetii yeroo duriif rakkoo guddaa keessa turre rakkoo sanas ammaa si lakkaa'ee fixuu hin danda'u yeroo magaalaa deemnifaa harreedhaan fa'aa dhaqaa miillaan fa'aa deebi'aa yoonin sayyaa daddee booy na godhaa hundumaatu. Maal jecha akkas turre garuu ammaan tana ispaaltiin seenuudhaaf gammachuu guddaan nu dhagahama. Warri ispaaltiin nu hiixanis filatoomaas. Obbo hin qamaaniin akkana jee kunoo qalbii nu cabsu jira yoo kana daran gaafii gaggaafannu ta'e habootaa waan ta'eef amma karaa obbo Qamaatiitti siin dabarsinaa gaafiin keenya ta duraa obbo Qamaateef dhiyaatti. Obbo Qamaatee jimaa yoom qabuu eegalte? Dhugaa keetii kan jimaa na qabuu eegalee garuu gaafa duraanii qamaan ture. Garuu faayidaa guddoo na kenne ture. Faayidaa sana irraa yoo maalaan jette jimaan bitti na fayyadee qaba. Guyyaa tokko akka tasaa osoo hin gaara keessa waan hin baadiyyaa dalaggee jecha osoo re'ee tiisuu jiru re'ee hedduu takkaan hedduu osoo tiisaa jiru waraabessaan dhufe. Achi booddee waraabessii isaan dhufe booddee re'ee ari'ee qabatee nyaate. Amma gaa yoo mana galee abbaan kiyyaas amala badaa qabuuf uleen na dhiisu bakka heera najjeessuun asuma waan ta'uuf anis hedduu akka ifirra fadhee waan hin godhu dhabe. Hoggusanis saayiba ishee tokko bira deemee akkana jee gaafadhe. Ahoo harreeyoon akkamitti na jaabaa isheen jee gaafadhu innis naan jee maal taate boo jee na gaafannaan akkattiin osoo re'ee gaara keessatti hojii waraabessee dhufee an duraa nyaate garuu harreeyoon galee na dhiisanii uleen najjeessanii jee eegzeen himuuf akkana jee malnaa dhee. Tasanii jettee hin yaadda'in jimaatu jira. Jimaa qamaanaan si tumanii miti atummaan mirqaanaan yoo si jeessanuu waan takka sitti dhagahuudhaan jee. Anis bakka achi booddee ni gammadee gammadee kan jimaa qabuu eegale. Kana qabee mirqaane boo. Jaan mirqaan booddiin bakka fiif keemmaa tana kan mana gadi re'ee nunaan jenna. Waraabessaa kan nyaate gaan jenna. Sana afaan guuttattee waraabessaa nyaatettee? Waraabessaa nyaate gaan jenna. Haayoo. Achi booddee abbaan gadi mukutee ulee guddoodhaan habbanama mudatee aannu. Aannu kun ulee san waan xiqqoo tokko ture isaan. Na tumee haina godhe. Inni gaa osoo na tumuuti harkisaa kun cabeen isaa xiqqoo. Cabuu garuu meelattuu danaan baane. Akka tokko ta'e. Bakka waan takka itti dhagahame. Achirraa bakka jimaa hedduu ana tole bakka mi'aasaatti maagaree ganama giseen xiqqoo iitaanii qaba. Miillee na dhiigee jira.
jimaan faayidaa qabaa jiran sumarraa fudhadhee ammallee san durillee tokko akka malee osoo deemu jiruutiin anaa fi mucaa tokko taanee osoo yaa jiruut mucaan qamaa deemu jira. An garuu gaafsan waan hin qabaane jecha usiin bira deemu jira. Simbirroon xiqqoo takka akka bineensatti fatasan jedhe. Garuu waan hin qabne jecha baaraga hangaan firatti alboota akkasiin fiigeera. Niin fiigee ofaan jashan jee mucaan dhaabbatee dhuma boota namoodhaan jee. Garuu jimaan bu'aa isaatti bara nagaree jimaan hedduu kana ta'isaa ammallee akkanuma itti fufuu jira waan ta'eef. Obboon Qamaateen gaa akkuma jeetti jimaan faayidaa qabaa jechuu jira. Jimaan numaatu baaragaa fi waan adda addaa namarraa dhorkaa yoo sidhaanis qaamni sitti hin dhagaamu waan jiru nu ibsee jira. Amma asumaan hara obbo hin qamaanii dabarra. Gaafiin obbo hin qamaanii ammoo sababni jimaa jibbituuf maal jetti? Sababni jimaan jibbuuf nu haa himuu. Akkuma beekamu akka re'ee wantan isinii kaasuudhaaf yaalii godhe durii hin qamaa ture. Garuu biyya tokko qamee mirqaanee jennaan karaa biyya alaatti tuqeewa. Deemee mana amma su'uudii seenee gizeen seena. Tokko arabtichi dhufeetuma ilaa na dhuftee naan jee. Harreen waan akkanaa min takkaatuu dhage. Calin jedhee sanboota. Waan akka dalagaa takkana naqee tujjaarii xayyaara hundan bitan seencha. Mirqaanaan sanboota akkuma takkan shilim jee ol ka'ee kono afata keenyarra gangalatucha. Itoophiyaa. Waan nama ajaa'ibu. Itoophiyaan kun olan afata daaraa keessa gangaladhaa waanuma. Sanboota jechumaan tokko dhufeetuma seeda isa bulxeenan jennaan araba biran buleen jeen jechumaan ati jimaan akkana taana booda si ajjeesurraa hin deebi'u an jee beektaa gaafa ammaan araba dhayite gaafa kaan waraana nu deemuun oltuu Sinjee. naan jee sababa yaada sanirraa hin yoon waraana deemee du'ee hojii shakkee achumaan ifraa dhiisee jechuudha jimaa. Kun egaa akkuma obbo hin qamaniin jeetti jimaan rakkoo qabaa yeroo mirqaantu ni tujjaartaa biyyeen jirre dheeyxee fa'aa ganama gisee kaatu asumatti fa'aa gartaa waan jiru nu ibsee jira. Amma karaa obbo Qamaatiitti dabarra. Faayidaan jimaan siif kannee maali? Haa jennu haa dhifnu faayidaan jimaan naa kana tokko garaa miti faayidaa guddaa naa kannee garuu san keessaa waan hedduutti gammadu waan akka malee gammachiisu gubbaa tokko ture. Inni kan humna baay'ee humna guddoo waan qabuuf an gaafa itti humnallee qabu no qaluma lalu agarta qaluma kanaan garuu kan matii gaanaa humna qabne kanaan gurbaa hungisee hunda ni raarsa anatuma namiidha waa hunda godha deemeetiin poolisitti madhaa abbaan isaatiillee dura taa poolisiitti garaa dadhabe qabu gurbaan achi booddee maqaa gurbumaan biraa ijibbaadhe hawaasa kanaan dadhabaa jiru waan bara na zuursi gisee hunda elmatuma tokko naa dhukuu danda'u poolisii jedhuus waan ta'e firaa dhukuu dadhabee Ibrahim Johan kami bu, ni kami, hani malaka sumni usah kami ni malaka di ifat di gandara, abu haja je dunna kami, ya ta manan kabu, hanya tu lebih ganda gutu kejbe, malaka di ifat de, perwan bikin juru jima hani duran hatu, ni malaka ambije, jima dera kilo ambije, fan tak kana di sigao, wan tujari kamu deren kami ije, alkan sa tagal, isa di bertekad mana, Gurbaa guddaa kana anummaa qal'aa kun balaa xiqqaaman gurbaa guddicha kana hafumaa godha lafa dhubbu gurbaa olumaa kaa ammaasumaa lafumatti hin deebisu gurbaa wal qixxeessitiin gurbaan na ajaa'ibe ati booddeen maal naan jebee ta'a ansi dhamanne si ta'uu dhabuu hanga bari'uu asuma bitaa naan jee halkan sa'a sagal irraa ilaa hanga duun baatu wajjuma itti zaaduu na baatu gurbaan na agaree ajaa'ibe kana maal naan jebee ta'a mucaan kun beekaa nama dhiisa malee humna xiqqoon deemuu. Jeegantaaf labsee gire. Labsee gire beekan humna tiyyaa miti humna jimaati. Humna jimaati kun ammoo. Jimaan humna guddoo see kan. Maal ajaa beektaa qawween osoo ta'u jimaa sitti dhagahamu bakka akkuma dhooftee fukkisaa baatu sin dhukkubee jechuudha. Maaliif jimaan bakka waa hundi godha irraa gubbaan na ajaa'ibii bakka hedduu dinqisiifatee maal naan jee ati naan jee ganaa dhiifama nama kanallee seenee garuu humna qabdi jee hiyyaan naan jee Humna tan hiik abda jee yaanne kaamera waan nama ajaa'ibu. Bar gurbaa osoo bartee atuuni fiida. Guddina isaa jechuudha. Ati wajjin abbaan gurbaa midhaan fudhee abbaa isaa bira geesse. Maal jeen
mucaan kun akkanaati miti sigalatti aanee as hojjetu qabaa deemu. Poolis xaabiyaas naqee jechuudha. Poolis xaabiyaa hojjetu qabaa. Hojjetaa si oole. Hojjetaa ta'e qaama nama. Hojjetaa ta'e qaama jabaadhee guyyaa kan abbaa isaa hojjetu. Abbaan isaa qabee poolisiidhaan na tume walla qixxeesse. Haawoo. Guyyaa kana gama hidhaan jira. Jimaa dhabe silaam firaantu wala gaala. Osoo jimaa argadhe firaantu maami. Poolisii hedduun ana tuman mirqaan irraa kutee jimaa dhabe. Akkasittiin garaabaa bashan boqonnaa samii miila lafa deemu. Lafa harkadhee fuudhee dhukkee nama fuudhaa godhee qamaatiin malee zis godhe. Awwaan faabarlaan mirqaan jilaata. Achuma keessa ciqilfattee. Akkuma ciqilfatee boo akka maraatatti. Bideen abbaa akka fuudhee sikitti darbu. Poolisiin guutuun dhaabbattee bita takka shap. Nuti si jala bullaa. Si jala hayi ati malee hin jiru ganaa biroo. Abbaa maal hin jee naa fuudhee abbaan qajilli kun. Aboo ati aangoon jeteetii. Aangoon jechuun teetii naan jee. Fudhadhu. Hogguutu murtii raakate irra kaaye. Barsa waa takka baradhee beeku waa takka hin beeku qaa. Kun hundi faayidaa jimaati. Kun hundi faayidaa jimaati. Kanumaaf waan dhaamsa guddaa dhaamsa barbaadu hawaasa keenya kan hordoftan hundi qamaa. Bashannanaa qamaa nama tuma. Qamaatiin humna sii fiddi. Yoo qamaate namaa miti gidaara wali cabsitaa mini cabsitaa waan barbaadde kun. Hayi deem namaan jetti. Wayi deem maal boo. Cafaqii cabsi. Wayi qamaanaan bulchaa Ameerikaatu as fidda. Qamaanaan akkuma obboon Qamaateen jeetti egaa jimaan humna addaa namaa kan itti jiru. Jimaa qamaanaan abbaa feete cabsitaa mootummaa miti nama feete ni cabsitaa jee dubbatee jira. Haasoo isaa keessatti amma karoo obbo hin qamaanitti dabarra. Jimaa Qamaateen ni beektaa? Qameen hin beekaa. Akkuma reefu isinii himetti qameetiin dila san hunda mudadhee ammaan tan ammoo qamaatii dhiisnee akka ijoolletti osoo roofaa nyaachaa ta'e yeroo inni nu biraa qamaa'u nuti hancoofaa nyaanna. Maaliif jennaan fayyaa kiyyaafis ta'e qabeenya kiyyaafis naa bu'aadha yaada jedhurraan lubbuun tiyya akka waraanarraa haftuufis sababa naa ta'e jimaa dhiisuun saniif jechan dhiisee ammaan tana akkanatti jiraa jechuudha. Obbo hin qamaaniin jeetti jimaan miidhaa qabaa. Osoon jimaa dhiisuu baadhee har'a waraanummaa keessaan jira waan jiru nu ibsee jira. Amma karaa obbo Qamaatee dabarraa obbo Qamaatee sirriitti jimaa qamoo yoom eegalte? Ammaan tana waarree faasonillee akka hin raanfanne xiqqoo duubattillee deebi'aa maqaan kiyya dhalataa baadiyyaa jiraata magaalaa jedhamu isaatii fi ammallee akkasuma osoon takka kaameraa dhiisii waan keessatti ifaalee hin beekne har'aan tana kaameraa al-nuurul jadiid keessatti iflaadhaan hedduun gammada galatooma jechaanii. Obbo Qamaatee egaa jimaa eegaltee waggaa meeqatti jira? Jimaa kanaa wajjin hariiroo jabaa egaa uummattee wajjin hanga ammaa jirtu waggaa meeqa ni ta'a? Amma haa jennu haa dhiisnu an tokkochi baadiyyaa keessan haarallee ofiitii waan nagaa yaafataniif jecha ofiitii baay'ee danda'allee bara 1994 ilaalle garuu gaafni jimaa garee bara 2005 ta'uusaa ni beeka. Garuu akka gabaabinaan ilaaltanii xiqqaa osoo hin jenne an xiqqaa keessa guddaa ta'uu kiyya asumaan inni ibsadha. Maaliif jennaan warri baadiyyaa guutuun akaaffii dongorrii waan adda addaatiin waan yeroo isaa gubuufu umrii isaa dheertuu daa'ima fakkaata. Maaliif jennaan ijoollee magaalaa immoo ilaallu hixabatti taphaa fi waa barachuu malee waan biroo hin daleeddu. Tanaaf dhedheeratan haa jennu malee hangaruu tokkotti baadiyyaa nama guddaa haa ta'u akkasuma wajjin anjimaa kan akkatti oomifadhee eegaan akkas gurbaa tumee aangoo qabadheera achumaan gammachuu adda natti uumee aangoo siyyara jabaadhee garuu achitti gadda guddaa tokko na qabate. Gaddi guddaa sanis hedduu ilaammaa lubbuun boo'ee naa gitti. Gadda kan ajaa'ibaa kan aangoo qabadhee akkaan fedhe ta'ee waan meeqa irra ta'ee malee ta'e osoon deemu guyyaa kaan bulchaa guddaan tuma je'ee mirqaan itti dhaqe. Silaan akka duratti aangoo sana taa'e ilaammaa mindaa nyaachaatiin jiraatu jira. Garuu an hedduu yaadaan kutuu keessa ganaan mootii Ameerikaa irraa fudhaa yaada jiru qabamee jechuudha. Bakka oolfadhee deemee seeqee bulchaa Oromiyaa gisee dhaqu samaa isa dhaqebicha miila kanarra qawwee takkaan dhadhaanii ulee cabsanii ammaan tanaan baadiyyaa dhiyeenya deebisanii jimaa kiyya hojii ittiira. Garuu ajannu malee namaa tana imimmaa nuuf irraa qabuu hin danda'u.
osoo namaan achi dhaadhee No. waan biraa dhiisiiti. Dhiisiin bu'een bakka. Dhiisi. Hanganaaf jettee hin bu'een. Bar gaafsan baay'ee akka bar qarshii 10,000 hundi dama fudhachuu ture. Garuu ammaan tana Hundi numa dabarti dhiisi. amma fa'a mataan re'ee takka fa'a naadhalu. Re'ee takka fa'a garuu ammallee alhamdulillah ammaa qami'ee fooqillee ijaaradhee asumatti ijaara. Jimaan garuu bu'aa ni qaba. Bu'aa inni qabu zaa bika san geessan daddaftanii utaaluu yaadina. Zaa harkattan irratti obsa jimaa qamuudhaaf obsa kan feessu ta'a an garuu hin obsine amma garuu yoon akkas chaansii argadhee hin obsaa isiniin jira. Haa jennu garuu jimaa qamuun ammallee gaaruma qamaa garuu natti obsuu hedduu sin gaafata. Obbo Qamaate akka jetteetti gadda hedduun na dhagahamee jettee turte. Kanatti jimaan qamuu faayidaa qabaa jettamoo faayidaa hin qabu jechuu keeti. Bakka kanatti nuun gallee ni adda nu baasitii nu ibsi. Dhugaadha bakka kanatti akka adda isin hin baasin anuu ni beeka. Haa ta'u malee garuu jimaa qamuun gaarummaa fi dhabnisaa jimaa qamuun gaariidha. Maaliif jennaan jimaan qamaatee obsa barbaachisa. Ni qamaata garuu immoo irratti obsuu. Irratti obsuu. Qamaatee gizee wanta harkattee osoo kan duraan yaadne gizee achi geessan. Achirra fireena qabu jechuudha. Bakka irra geessan irratti. Garuu jimaa qamuun faayidaa guddaa qabaa hin jarjarinaa. Zaa qamaatanii aangoo harkattaniis, qamaatanii dalagaa harkattaniis, qamaatanii gammachuu harkattaniis milkaana isaan itti gammadaadha. Qamaa wal qamaa isaa dhaloota dhufuufillee jimaa biqilchaa. Jimaan ammallee faayidaa guddaa qaba. Zaa qamaanii garaan seenee oksijiinii gurguddoo garaa keenyaaf kan nu ta'a. Oksijiinii garaaf ni erga. Akkasuma wajjin ammallee jimaan akka qilleensa hundattuu oksijiinii paarasitii 180 jimaatu oksijiinii erga. Biqiloota hunda keessaa jimaatu oksijiinii kana paarasitii 80. Jimaan barsantaa 80 qaba jette. Yeroo akkana jettu odoo jimaan jiraachuu baate addunyaan tun namni kun hin jiru jechuu feeti. Saniifuu kana mee amma odoo jimaan dhabamee mee warri lubbu qabeeyyiin akkamitti jiraatan mee nu ibsitan. Dhugaadha gaaffii likkina gaafattee haa jennu osoo jimaan jiraatu baate waa hundi ni du'an. Ni du'an. Bara hundaa adda akka ta'e naftu. Keessaafuu namni faan isaa tokko farda dhumaa. Atoo. Angaruu gaatiyyaa eenyulee garumaan du'aa dhiiroo ni du'een illeen ni du'a. Anis ni du'a namni hundi ni du'a. Garuu jimaan faayidaa guddaa qaba. Oksijiinii ergu kun bara oksijiinii badhaadhaa jedhamee beekama. Badhaadhaa. Kan oksijiinii fi oksijiinii badhaadhaa jira. Paarasitii 100 keessaa 80 badhaadhaadha. Maaliif jimarraa harkan? Garuu immoo jimarraa harkan kun paarasitii 40 zaa nyaannee garaan gabbuu hirkan. 40 garuu qilleensumarraa harkan. Sanumaafuu qamaanee jimaan umurii dheertu nu kan. Tana naa gabbaa umurii dheertu jimarraa harkan umurii dheertu maal jennaan oksijiinii nu kan dhagaa. Yoo dhiiga dhabnellee haakima akka tasaa yoo miidhaa dhiigaa dhabnellee Akka sababa jechuun umrii guutuu rabbi namaa hanna garuu akka sababatti. Akka sababatti. Umrii dheeressuudhaaf gahee guddaa kan qabu ta'a. Akkasuma hojii namallee yoo qamaatii yoo katti funoonatee qamaatiin gaariidha. Qamaa garuu qamaatan jabeessaa biyya jimaan hin jirre biyya gurguddoo biyya akka Ameerikaa, Eeshiyaa, Awustiraaliyaa dabalatee biyya kanattillee jimaa dhaabbadha yoo umrii dheertu barbaadan. Amma Afrikaa keessatti Itoophiyaan uummanni Itoophiyaan akkatti heddummaati. Amma uummanni Itoophiyaa akka Afrikaatti hedduudha. Keessaafuu Oromoo hedduudha. Ni qaamaan gaa. Harargee fa'aa. Harargee fa'aa dubbin gaa ni qaamaan laal. Ni qaamaan umrii dheertu qabanii wal horanii heddummaatan. Amma Ameerikaa fudhadhu nam tokko ilmoo lama qaba. Yoo maaliif jette oksijiinii qixa hirkatu dafee du'a. Ilmoo lama laan du'enni jimaan jiru. Osoo jimaa dhaabbatanii kasi qamaanii oksijiinii garaa keessaa illee 40 harkatanii ilmaan horuu danda'an. Amma uummanni Itoophiyaa paarasitii 100 keessaa 99 waan qabaatuuf jecha bar Itoophiyaa warri amma xiqqoo gaddeemte haraaqa boolii kanaan fa'aa qadheetti innaa namni hedduu bakka jirtu qabdu. As jettu nama achi jettu nama namni hedduudha. Harargee irraa booleetti waan erganiif. Laa jimaan umurii dheertuu akka namaa kan. Sanumaafuu biyyoonni gurguddoon hulleen akka qamaatan akka booda na komannee dhaamsa kiyya dhaameetiin jira. Hangolgorutti turti gaarii. Akka obbo Qamaatiin jeetti jimaan yoo jiraachuu baate namni kun hin jiraatu waan jeef jecha jimaa bakka iyyuu dhaabaa wal qamaassaa jee dhaamsan dhaamee jira. Amma karaa jimaa obbo hin qamaanee dabarra. Obbo hin qamaanee gaafin isaa akka jettu namni jimaa qamu si biratti maali obbo hin qamaanee? Namni qamaa'u na biratti akka korbeessaa
akka korbeessaa jechuun qiyya. Muka wanni rabbiin biqilcheef akka bineeldoonni dheedaniif malee akka namni nyaatuuf miti. Garuu isaan tan hunda keessa kutanii muka nyaatan akka waan itti beeyladaatti. akka beeyladaatti. Wanni isaanii dhaabu as keessatti nyaata beeyladaatis dhiisutti hin jiraniif Sababa kanatti beeyladoonni miidhamu jira. miidhamu jira. Keenyallee nu dhiisutti hin jiran. Lachoota wal macanaa nu laafitu jiran. Mukaas nyaachaa nyaatas nyaata. Nyaatas nyaatan. Takka tokkotti gala. Takka biddeenatti galaadha. Takka jimaatti gala. Taranja. Isin korbeessan taane wanni dheedanii osoo ta'anii faa fooqee ammas bira ijaaran. Qamaanii mirqaananii. Mirqaananii. Yoo xiqqishammoo qilleensi tuqee bakka badde fooqeen akkasuma diigamti. Fooqi ijaaran ni diigamti. Mana bitan ni gurgurama jalaa deebisanii isaanuma gurgurataa mirqaanaan. Saniifuu takka biddeena galaa takka jimatti galaa. Tokko nu dhiisa. Tanuma wannan jedhu. Obbo hin qamaaniin akka jeetti egaa nyaata beeyladoota nyaachuu jiran. Beeyladoonni sababa kanatti miidhamu jira. Namni sababa kana miidhamu jira. Amma nyaata nyaatan amma hoo wanni nyaatan jimuma qamaan yaada jiru kaasee jira. Saniifuu karaa obbo Qamaatiitti dabarraa. Obbo Qamaatee baasiin jimaaf baastu jirraan hangamni gaa jettee ni yaadda. Maatette baasiin an baasu baasii bilisa guddaati miti. Garuu anjimaa eegaman biti fuutiin guyyaa tokko chalee reefu siime osoo na kijibne guyyaan gurbaatume. Gurbaa tumteessan bitte. Guyyaa malee gaafa sun dura gaafaan eegalullee gaafa re'ee bineensi nyaatarraa kaase hattuun ture. Garuu gidduutti amma if dandeetiin inni dhaabbadhee oomufaa dhaabbadhee qaawwee guddoo naan qaba. Bibbi. Jimaa abba qamaatii galiiti gandi guutuun dhufee irraa gurrata. Bilaashi kan taaf. Bilaashitti bari jimaadhaan bari ni bareeda. Bal'aan yoo san nyaate ni hundi dhaabbattuun jiru. Hiraabni keessanuma soomnaa isallee gizee xiraa loo jedhanii qamaata gizee hiraaba afaan taane dhuyda hiraabbatteeti. Ni raftaa akka dubartii minaamin na agarsu soomana kan naamusaa Soomana bar bareeda. Guyyaallee ol baate maa firaashita halkan guutuu qamaatee fataa taatee guyyaa raftee gizee furaa ol kaatu. Maarraa guyyaa guutuu afaan gu'a achi buutee as buutee maaltu akkasii godhe laata. Kan hundarraa hiraa kana sirraa cufa. Soomana keessa fataa jettee halkan qamaa bulta guyyaa hirribatti oolta. Bakkaati baay'een akkasii biratti guyyaa 2 guyyaa 3 yoo nu muddattee jechuudha. Amara guddaan kan qamaan tokko jira. Hundi namni amara guddaan. Amma nadhiisuu bulchootii gurguddoonu warri biyya bulchu gurguddaan ni qamaan. Anu wajji qabeetiin beekaa. Biyya gurguddoo bulchu hunda bulchaa Eeshiyaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa kun hundi sibira qamaan sibira. Jimaa'u ooyiruu gurguratanii wajji qamaana wajji waa hunda goon garuu immoo ol jedhanii mana fooqee keessa taa'anii jimaan gaarii miti maal rejini haasaan amma guyyaa wajji qamaan. Hochaa qamaa. Akka umriin isaa dheerattuuf fi oksijiinii biriidhaan itti fayyadamaati. Akka namni daddafee raaduuf akka aangoon irraa fuuneef jimaan gaarii miti maal jennu. Achi dhaqanii ijoollee isaanii miidhan. Ijoollee isaaniitiin jimaan gaarii miti. Meeshaa amma bulchootee yaade hundi garaan guddaa mataa malaaxaa. Maaltu qaba meeshaan hunda? Oksijiinii garaa guute. Jimaa qamaan oksijiinii garaa guutisanii malaaxaan mataa umrii dheertuu maqaa isaan gizee maqaa malaaxaa fi oksijiinii malee usiniif fayyadaman. Ammoo gabbaanii fi jimaan gaarii miti. Kanaa namaa jenna. Namni nyaata guddaan jimaan gaarii miti. Yaada ijoollee kan ka'u kaan osoo hin qamaanii dalagatee kaan qansira dalagatee dhibbaaf yoo argate osoo ittiin hin qamaani ilmaan isaati geessee bal'aa osoo hin qamaanii dalaga. Nyaata nama kanaaf osoo inni kana lubbuu eeguuti achumaan du'a umrii dheertuu illee hin qabu. Amma osoo qabee ni qamaa ani mirqaana ammoo waan barbaade dalagaa waan fedhame hojjetaa jira. Ijoollee taphachiisaa. Ijoollee taphachiisaa. Mee kana yaadachiisu yaala. Waa mee godhuu danda'a. Garuu ammoo Kan qamaanii ammoo fuuluma gurra ijoolleetti. tanaan jaamiidhaan amma kantiibootii bulchootii warri beekamaa hundi iddoo dhiyoofatee muka tokko jira. Muka waddisiifamee muka kaan guddoo jimaa garaa hedduu ilaala. Jimaa yoo makkana ta'e as jidduu muka tura.
muka guddoon kanatti dhaqqatti seenaa fi filaal seenanii nafaaf Achitti hirkatanii makaddaa katakanii qabu guyyaa guutuu qamaanee fi kaan kuma shannaa kanneen kaan kuma kudhan maal akka kana gannaqanii bal'aal amma tokko tujjaarii akkaan akkasitti reefu uwwisanii mi amma xiqqoo jiru tujjaaruma ol ga'e jimaa jara qamaanii gagammadaan irraa galan garuu mistira sanii illee jalaa baasuu barbaanne yoo dhagaan illee dhiifamaan jaanii kana gammachuun na baasila maal gammachuudha malee malee ati hin baasne. mistira sanii illee jalaa baasuu barbaadeeti miti isaanillee dhiifamechaa isaanillee amma isaaniifillee dhaamsan dhaamu dhugaa uummatatti hima ifii qamaatanii uummata diinaa baqa haa ifii ni qaban uummata jedhanii hin qaanfatan isaan xiqqoollee ifii qamaa gidee uummata jedhan akka yaa dhugaatti maadha addunyaa guutuun haa qamaatu addunyaa guutuu osoo qamaatee nyaatan barbaaddu Jimaa bal'achuu qaba. jimaan bal'achuu qabu silaa nyaanni dhabamee addunyaa guutuu osoo jima taatee bakka addunyaa guutuun likki balikki bakka hundi umrii dheertuu qaba oksijiinii nagaan oksijiinii badhaadhaa wajjiin nagaan kan jiraattu haa jechuudha. Obbo Qamaatiin akka jeetti egaa jimaa namni qamoo rahaadha akka bal'ina malee rakkoo hin yaadu jechuusaati. Ammatti jaaraa ammatti waa meeqa jaaraa jechuu yaadni isaa waan akkasii ibsa na fakkaata. Amma karoo obbo hin qabaane dabarraa baasiin jimaaf hin baasne maalti godhu jirta faayidaa akkamsi oolchee waan jettu irraa mi'aa xiqqoo yaada fayyinu kan. Baasiin silaa jimatti baasu san faayidaan irra oolchaa jiru xayyaara fa'aa bituudha. Amma yeroo gabaabduu keessatti takka guyyaa tokko boodatti xayyaaraan hin bitaman. Maallaqa walitti qabdisanii. Isin hin qorsiisaa yoo feetan. Kanumaaf jecha maallaqa sanammaa waan faayidaa irra oolchu xayyaaraan bituu, makiinaan bituu, manaan ijaaruu kana fa'aadha. Qamaatee maali faayidaan isaa? Bilaash xayyaaraan yoo bittee yoo ittiin bashannamtee maallaqa sana iddoo sarara nama qamoo laalimeeti lafaayee hangana ta'ee deema sijaaraa fakkaata. Hangaan immoo qarshii 50 yoo guyyaadhaan waan ni dambittu san yoo taate yoo mangoo takkaan dho'itee ni gabbatta fa'aadha. Ati silaa jimaa qamoo dhiisanii uummanni Itoophiyaa guutuun abiyyiidha caalanii garaa baasanii ni furdatanii yoo ilaalte hundi isaanii lafee sijaaraa wal qixa sijaaraa irra furdoodhaa saniifuu qamaatiin yeroo hundaa dhaabbattu namni osoo qamoo ni olaadhumu jira garuu immoo warri qamoo suni jimaan raahaadhaa bashannanaas hin jaan haala ta'uun hundi nuti maaliif ittiin argin qamaanii nutis Qamaatanii biitanii. waraana fa'aa nama itti saniifuu jimaan akka hin qama'an anurraa dhaabbatu hin jaa kanuma yaanna hojii. Akkuma obbo hin qamaaniin jeetti yeroo dhiyoo keessatti xiyyaaraa bitee nu horsiisuu deema. Amma karaa obbo Qamaatiin dabarra. Obbo Qamaatii dhaamsa xiqqoo daawwattoota keenyaaf dabarsinee waa'ee Ramadaana irraa. Dhugaadha turre malee jimaan umriin nu dheeressullee duun kan waa hin oolamne dhuma duun. Kanaafuu obboleeyyan kiyyaa kan qamaatanis qamaa garuu immoo salaanni zuurii fi asrii isin dabruu hin qabu. Salaatanii subii isin salaatanii raftanii zuurii haatanii salaatanii asirlee salaatanii makriba booddiin furtanii taraawii salaatanii qamoo ni dandeessan. Garuu qamaatiif jettanii soomana kana khayriif jala hin dabarsinaan jaha qamaa mirqaana qur'aanaan qara'aa akkasumas Qamaatii bilaash hin godhinaa jechuu laafu. akkasumas qamaatii laaftu bilaash hin godhe ammaan tana ramadaana keessaafuu qamaa garuu zaa qamaatan qamaatii bilaash hin qabina qamaatii waylama qamaatii bilaashii fi qamaatii faayidaa jira qamaatii faayidaa rabbis ni godhu qamaa qur'aanaan qaraa qamaa zikriin godha qamaa alaatii ittiin salaata hadaraa obboleeyyan kiyya salaani tokkicha akkas hin jiran dabarree sunnaan ammaan tanaa akka salaata fardii yeroo kanatti waan isaa bamtufu sunnaan laaffisinaa salaata laaffisinaa salaata jabaadha khayrii wal jayyaama garuu qamaatillee jajjabeessaadha qamaatii salaatallee jajjabeessa qamaatanii salaanis hin dabarin qamaatanii waa hunda godhu qabdanii qamaatanii khayrii hundarratti dorgomaa akka taatanii isin hawwaa gatooma. Obbo Qamaatiin dhaamsa kana hundaame jira. Nama dhaamsa kana itti hojjetu rabbi nu haa godhu jecha amma dhaamsa obbo hin qamaan irraa eegganna
daawwattoota keenyaaf dhaamsa gabaabaa dabarsiisin jenna. Dhaamsi nan qabus akkuma reefu nuu jee ture qamaatanii yeroo teessan salaata yeroo salaataa sila baatii namni qur'aanaaf zikiriidhaan waan khayrii carraaqachuudhaaf fixoo baatii tana qamaatiidhaa fi calma bakka maalayaanii waan hin jirreen akka ifirraa hin finnen jaa gamanumaanis nu bira dhaabbadhaa chaanala kanas sabskiraayib nu godhaadhaa. Obbo hin qamaaniin akkana jee jira akkana jee fixee jira karaa obbo qamaatee dabarra obbo qamaatee uummattoota daawwattoota chaanala Annuurul Jadiitiif akka isaan maal godhan isaanii dhaamta chaanala kana akka isaan maal godhan isaanii dhaamta. Awwaaniin jahu kan akkatti nuti irra duuniyaa halkan qaaxiraa bullee waa meeqaan irraarree uummata keenya ta'anii yoo kana sheer hin goone yoo kana laayik hin goone yoo kana sabskiraayib hin goone yoo kana filoo hin goone maarraa nuti nama qabnannee akkatti halkan meeqootu qaaxiraa bullee itti wareerree hawaasa keenya gammachiifannee wanti akkatti du'u jirru irra guddaan kanaaf waan ta'eef yoo kana nu bira dhaabbanne namni kana wal qabne wal qaba hin ja'amu isaan waan anutti himu isaanuu ni beekan waan ta'eef kunimuu hin barbaachisu isaanuu ifirraa beekuu danda'an maaliif uummanni keenya hundi uummanni islaamaa kan bahaa fi dhiyaa kan kaabaa fi kibbaa hundi warra ayilii qabu sanumaafuu ni beekan jeetiin hawwii qaba waan ta'eef godhaa Annuurul Jadiid bakka hundatti yuutuubaanis tiiktookinis feesbuukaan illee tahee bakka hundaanuu jajjabeessaa isaan kan dhaloota boruutii abdii teessanta boruutii jajjabeessaa bira dhaabbadhaan jahaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkuma agartanitti daawwattoota keenya obbo Qamaatee fi obbo hin qamaanii dhaamsa kana fakkaatu nu dhaamanii turan. Warra dhaamsa kanatti fayyadamu rabbi nu haa godhu jechaa chaanala kana sabskiraayib godhaa akkasumas laayikii fi sheer illee godhaa isiniin jenna. Qophiin tun qophii Hoflaan Baruuti. Hanga qophii akkanaatiin walitti deebinu nagaan nu tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا